Akkam jirtu barattoota, egaa yeroo darbe sirna lafee waliin ilaallee turre, akkasumallee dhukkuboota sirna lafee kan jedhu keessatti bal'inaan waliin ilaallee gilgaala 4.3 waliin dalagnee kutaa nuti sirna bullaa'insa nyaataa kan jedhu ilaalla waliin jennee dhaabbanne ture. Har'a sirna bullaa'insa nyaataa kan jedhu irraa waliin itti fufna jechuudha. Jalqaba irratti caasaalee sirna bullaa'insa nyaataa kan jedhan yoo ilaallu, nyaanni karaa afaaniin gara keessatti fudhannu moolekilota gurguddoo irraa kan ijaaramedha. Jalqaba hiika nyaataa haa ilaallu. Nyaanni wanta gara keessaatti keessa qaamatti fudhatamu ta'ee annisaa fi ho'a kan kennu, akkasumas qaama ijaaruuf dhibee garaagaraa irraa kan ittisudha jechuudha. Nyaanni maaliif nu fayyada? Annisaa nu kenna, akkasuma ho'a qaama keenyaaf ni kenna, akkasumallee qaama ijaaruuf dhibee adda addaa irraa qaama irraa kan ittisudha. Qaama ijaaruuf akka pirootiinii, kaarboohayidireetii warri jenne qaama ijaaruuf, akkasuma viitaaminoonni dhukkubarraa nama ittisuuf kana kutaa gaditti kan ilaaltanii turedha. Enzaayimii kan jennu immoo koompaawundii yookiin keemikaala pirootiinii lubbu qabeeyyii keessaa burqoo irraa kan oomishamu ta'ee adeemsa nyaata bulleessuu keessatti kan jijjiirama keemikaalaa fidudha jedha. Enzaayimii kan jennu kun egaa pirootiinii qaama keenya keessa jiru irraa kan burqudha jechuudha. Pirootiinii qaama keenya keessa jiru, pirootiinii lubbu qabeeyyii keessaa kan burqu irraa kan oomishamu ta'ee nyaata bulleessuu keessatti gahee guddaa ni taphata jechuudha. Nyaata bulleessuu keessatti gahee guddaa ni taphata. Adeemsa bullaa'insa nyaataa keemikaala keessatti bal'inaan kan ilaallu ta'a waa'ee enzaayimii. Egaa nyaanni kun karaa afaaniin kan fudhannu ta'ee moolekilota gurguddoodha jechuudha. Jalqaba karaa afaaniidhaan kan fudhannu kun. Moolekilonni gurguddoo kun immoo gara xixiqqootti jijjiiramuu qabu jechuudha. Yoo gara xixiqqootti hin jijjiiramne qaama keenyaaf faayidaa kennuu hin danda'ani jechuudha. Gara moolekilota xixiqqootti jijjiiramanii qaama keenyaaf faayidaa kennu jechuudha. Sirni bullaa'insa nyaataa kun nyaata fudhachuu, bulleessuu, xuuxamuu nyaataa of keessatti qabata. Kana tokko tokko isaanii ni ilaalla jechuudha. Sirni bullaa'insa nyaataa jalqaba hanga dhumaatti ujummoo keessi isaa banamaa ta'e kan qabu yoo ta'u, innis wal duraa duubaan caasaalee afaan, isofaagasii, garaacha, marrimmaan qal'aa, marrimmaan furdaa, bubbuu, qaawuu munnii fi of keessatti qabataa jechuudha. Fakkii kanarratti yeroo ilaallu caasaaleen isaanii afaan jira, isofaagasiin jira, garaachi jira, marrimmaan qal'aa, marrimmaan furdaa jiru akka kanadha jechuudha. Nyaanni afaaniin seenee afaan keessatti bullaa'uu eegaluun sadarkaa adeemsa bullaa'insa keessatti darbuun bu'aan bullaa'insaa marrimmaan qal'aa keessatti xuuxamu jedha. Egaa nyaanni karaa afaanii seene kun jalqaba afaan keessatti ni bullaa'a jechuudha. Afaan keessatti adeemsa fiizikaalaatiin ni bullaa'a jechuudha. Yeroo bullaa'ee deebi'u gara karaa isofaagasii keenya gara garaacha keenyaatti darbaa jechuudha. Garaacha keenya keessattis adeemsa fiizikaalaatiin ni bullaa'a. Sana booda garaacha keessaa immoo gara marrimmaan qal'aatti darbaa jechuudha. Marrimmaan qal'aa keessatti immoo adeemsa keemikaalaadhaan achi keessattis ni bullaa'a. Sana booda marrimmaan qal'aa keessaa ni xuuxama jechuudha. Marrimmaan qal'aa keessaa gara dhiiga keenyaatti xuuxama. Kan hin fayyadne immoo gara marrimmaan furdaatti darbaa jechuudha. Marrimmaan furdaa gara alaatti kan baasudha jechuudha. Kan itti aanu gosootaa fi lakkoofsa ilkaanii kan jedhudha. Gosoota ilkaanii haa ilaallu jalqaba. Gosoota ilkaanii egaa ilkaan duree, qarriffaa, aa'oo yookiin adaadee fi daadee arfan kanadha. Gosa 4tu jiru. Isaan kun egaa adeemsa sirna bullaa'insa nyaataa keessatti gahee guddaa kan taphatanidha jechuudha. Bocaa fi dalagaan isaan ilkaan namaa gosa nyaata nyaannu wajjin wal simataadha jedha. Bocaa fi dalagaan isaanii egaa gosa nyaataa nyaannu wajjin wal simataadha jechuudha. Haala kanaan namni ilkaan gosa 4 qaba. Innis ilkaan duree, qarriffaa, aa'oo fi daadee kan jennudha jechuudha. Ilkaan duree yeroo ilaallu jalqaba irratti, ilkaan duree kan jennu kun akka fakkii kanarraa arginu warra jalqabarra jiranidha jechuudha. Ilkaan duree warri jedhaman warra kanadha. Qarriffaa kan jennu ilkaan dureetti aanee kan argamudha. Aa'oo kan jennu immoo qarriffaatti aananii kan argaman yoo ta'u, daadeen immoo warra gurguddoo gara dhumaatti argamanidha jechuudha. Kana faayidaa isaaniis tokko tokkoon ni ilaalla. Ilkaan duree kan jennu kun egaa nyaata ciniinuu fi muruuf gargaara jechuudha. Ilkaan warri fuuldura jiran kun nyaata ni ciniinu, akkasumallee muruuf kan nu gargaaranidha jechuudha. Qarriffaan immoo ilkaan dureetti aanee argama kan jenne kun
nyaata tarsaasuuf uruuf kan ooludha jechuudha. Isaanis nyaata tarsaasuu fi uruuf oolu. Maaliif fiixeen isaanii fiixee qaramaa waan qabaniif nyaata tarsaasuuf uruuf oolu. Akkasuma aa'oo kan jennu immoo qarrifaataanii kan argamu yoo ta'u, adaadis kan jedhamudha. Ilkaan cinaa qarrifaataanii argamu ta'ee nyaata bulleessuuf kan ooludha jechuudha. Nyaata bulleessuuf kan ooludha. Akkasuma daadeen immoo gara dhumaarratti kan argamudha jechuudha. Innis nyaata bulleessuu fi akkasumallee caccabsuuf ni gargaara jechuudha. Lakkoofsa ilkaanii yeroo ilaallu gubbaan gartokkee a'amaa ilkaan duree 2, qarriffaa 1, a'oo 2 fi daadee 3 qaba jedha. Fakkii kanarraa akka hubachuu dandeenyu, fakkii kanarraa akka ilaaluu dandeenyu, jalqaba daadeen ilkaan duree meeqatu jira asiin? Gar-tokkosaa qofaa ilaalla jechuudha. Lamatti hirree gar-tokkosaa qofaa ilaalla. Ilkaan duree asiin 2tu jira. Itti aansuudhaan qarriffaatu jira. Ilkaan duree itti aanee argama. Ilkaan duree 2dha jenneerra. Qarriffaan 1 qofadha. Aa'oo kan jennu immoo qarriffaa itti aanee kan argamu ta'e ilkaan 2dha. Daadeen immoo gara dhumaatti kan argamu ta'e ilkaan 3dha jechuudha. Haaluma wal fakkaatuun gartokkeen a'amni jalaas ilkaan duree 2, qarriffaa 1, adaadee 2 fi daadee 3 qaba jedha. Egaa karaa kanaan gartokkee isaa qofaa lamatti hirree ilaallee asiin ilkaan duree 2, qarriffaa 1, a'oo 2, daadee 3 jenneerra. Karaa gararraatiin illee akkasuma daadee 3, a'oo 2, qarriffaa 1 fi ilkaan duree 2 qaba jechuudha. Isa adda addatti ibsame kana tartiibuma gubbaa fi jalaan yeroo bakka tokkotti dhufu egaa 2 1 2 3 irra 2 1 2 3 jedha. Egaa asirratti 2 1 2 3 jechuun maal jechuudha? Lamni isheen jalqabaa ilkaan duree ibsiti. Tokko isheen itti aantu ilkaan qarriffaadha. 2 immoo a'oodha. 3 dhumarra jiru immoo daadeedha jechuudha. Kararra keessaa 2 1 2 3 ilkaan duree qarriffaa, a'oo fi daadee kan jedhudha. Kara jalaas akkasuma ilkaan duree 2, qarriffaa 1, a'oo 2 fi daadee 3 qaba kan jennu akka kanatti barreessuu dandeenya jechuudha. Ida'amni lakkoofsa ilkaan gartokkee a'amaa walitti 8dha jechuudha. 8 irra 8dha jechuudha. Kara gararraa 8dha. Gartokkee isaa qofaatiin yeroo ilaalludha jechuudha. Gartokkee isaa qofaadha kun. Kana jechuun kara asii kaasee hanga asiitti kan jiran kana ilaalaa jirra malee warra gara gamanaa kana ilaalaa hin jirru jechuudha. Gartokkee isaa qofa ilaallaa. 8 irra 8 ta'a jechuudha. Kara gararraa 8, kara jalaa 8. Kun immoo meeqa ta'a walitti? 16 ta'a jechuudha. Waliigala lakkoofsa ilkaan lamaa immoo 32tti beekama. 32 immoo kan gartokkee isaa kun 16 ta'e walitti 16 ta'a jenneerra. Gartokkee isaa immoo 16 kan biraanis jira waan ta'eef yeroo walitti daballu 32 jechuudha. Gartokkeen isaa 16 baay'isuu lamaan immoo 32 ta'a jechuudha. Tooftaan lakkoofsaa fi gosa ilkaanii haala kanaan gabaabsuun ibsamu kun egaa foormulaa ilkaanii jedhamuun beekama jechuudha. Foormulaan kun lakkoofsaa fi gosti ilkaanii namaa a'amaa gubbaa fi jalatti wal fakkaataa ta'uu agarsiisa jechuudha. Kan itti aanu nyaanni afaan keessatti hanga tokko bullaa'ee boca kubbaa fakkaatu qabaachuun yookiin boolasii erga jijjiiramee booda liqimfama jechuudha. Boolasii jechuun maal jechuudha? Nyaata boca kubbaa qabu jechuudha. Bullaa'ee boca kubbaa fakkaatu kan qabu boolasii jedhama. Egaa nyaanni liqimsamuudhaaf jalqaba gara boolasiitti jijjiiramuu qaba jechuudha. Erga boolasiitti jijjiirame ni liqimfama jechuudha. Nyaanni liqimfame kun adeemsa kottoonfachuu fi diriiruu maashaalee saffaan ujummoo nyaataa keessaa hanga dhuma ujummootti akka socho'u taasifama jechuudha. Nyaanni boolasii kun egaa adeemsa kottoonfachuu fi diriiruu maashaalee yeroo jennu isofaagasii keenya keessatti adeemsa peeristaalsisii kan jedhamu jira jechuudha. Peeristaalsisiin adeemsa kottoonfachuuf diriiruu maashaalee saffaa yookiin ismuuzmas warra jennee ture yeroo darbe kanaan gara ujummootti gadiitti akka socho'u taasifama jechuudha. Adeemsi kun peeristaalsisii jedhama. Peeristaalsisiin kun kottoonfachuu fi diriirfachuu maashaadha jechuudha. Nyaanni boolasii peeristaalsisii keessa darbuudhaan gara garaachaa dhufa jechuudha. Kan itti aanu tiruufii rajiijii ilaalla. Tiruuf rajiijiin egaa qaamolee bullaa'insa nyaataa waliin hariiroo guddaa ta'e qabu. Isaanis keemikaalota bullaa'insa nyaataaf fayyadan kan maddisiisanidha jechuudha. Gara ujummoo soorataatti yookiin gara garaacha keenyaatti gad keemikaalota bullaa'insa nyaataaf fayyadaman gad lakkisuu jechuudha. Kanaaf bullaa'insa nyaataa keessatti gahee guddaa ni taphatu jechuudha. Tiruuf rajiijiin kun
keemikaalota bullaa'insa nyaataaf fayyadu waan gadhiisaniif gahee guddaa taphatu jechuudha adeemsa bullaa'insa nyaataa keessatti. Adeemsa bullaa'insa nyaataa kan jedhu yoo ilaallu nyaata nyaatamu keessatti wantoonni kanneen qaamaaf faayidaa kennan dhangaalee nyaataa jedhamu jechuudha. Dhangaalee nyaataa kan jedhaman kan egaa kutaalee gadiitti akkuma ilaallee turre dhangaalee nyaataa gosa ja'atu jiru jenneerra. Isaanis kaarboohayidireetii, pirootinii, lipiidii, viitaaminii fi albuudaa fi bishaanidha jennee waliin ilaallee turre. Egaa warri duraa kun sadan kaarboohayidireetii, pirootinii fi lipiidii warri jennu kun isaan kun kanneen isaan jalqabaa sadan kun qaamaaf annisaa gadi lakkisuu jechuudha. Kaarboohayidireetii, pirootinii fi lipiidii kan jennu kun qaama keenyaaf annisaa barbaachisaa ta'e kennu jechuudha. Kan hafan sadan immoo vaayitaaminii, albuudotaa fi bishaan kan jennu kun immoo isaan kun hammaan baay'ee xixiqqaa waan ta'aniif yookiin qaama keenyaan hammaan baay'ee xiqqeenyaan kan barbaachisan waan ta'eef bullaa'insi isaanii hin barbaachisu jechuudha. Kaarboohayidireetii, pirootinii fi lipiidii warri jennu kun isaan hammaan qaama keenya keessatti baay'ee waan barbaachisaniif isaan sirnaan bullaa'uu qabu jechuudha. Qaamaaf annisaa waan gadi lakkisaniif. Vaayitaaminii, albuudotaa fi bishaan kan jennu kun immoo baay'ee xiqqaatu barbaachisu jechuudha. Qaama keenyaaf hammaan baay'ee xiqqaa kan ta'etu barbaachisa jechuudha. Kanaafiyyuu bullaa'insi isaan hin barbaachisu. Bullaa'insi nyaataa caasaalee bullaa'insaa keessatti adeemsa lamaan geggeeffama. Isaanis bullaa'insa nyaataa fiizikaalaa fi keemikaalaati jechuudha. Adeemsa bullaa'insa nyaataa fiizikaalaa fi keemikaalaati. Bullaa'insa nyaataa adeemsa fiizikaalaa kan jennu adeemsa bullaa'insa nyaataa keessatti nyaanni amalli bu'uurri uumamaa isaa otoo hin jijjiiramiin qaamolee sirna bulla'insaatiin hammi isaa akka xixiqqaatu godhama jechuudha. Adeemsa bullaa'insa fiizikaalaa kan jennu kun egaa amalli bu'uurri uumamaa isaa hin jijjiiramu jechuudha. Adeemsa fiizikaalaa kana keessatti yeroo bullaa'u amalli bu'uurri uumamaa isaa hin jijjiiramu jechuudha. Bullaa'uma qofaadha. Akkasumaan bullaa'a malee amalli bu'uuraa uumamaa isaa hin jijjiiramu jechuudha. Hammi inni gurguddaa ture sun ciccituudhaan, xixiqqaachuudhaan, bullaa'uudhaan gara akka xiqqaatu taasifamaa jechuudha. Asitti ni xiqqaataa jechuudha. Haalli kun bullaa'insa adeemsa nyaataa adeemsa fiizikaalaa jedhama jechuudha. Nyaanni hammaan gurguddaa ta'e afaan keessatti gara ilkaanii fi gargaarsa ilkaanii fi arrabaatiin caccabuun bullaa'insa nyaataa fiizikaalaa afaan keessaati jechuudha. Nyaanni afaan keessatti ilkaaniin yookiin ilkaanii fi arrabaan ni caccabaa jechuudha. Ni caccabaa akkasumallee ni bullaa'a. Inni kun adeemsa fiizikaalaa bullaa'insa nyaataa afaan keessatti kan jennudha jechuudha. Nyaanni liqimfamee garaacha gahe dhangala'oowwan garaachaa wajjin gargaarsa sochii maashaalee garaachaatiin waliin makamuun bullaa'insa bulbulama yookiin bullaa'a jechuudha. Egaa kunillee adeemsa bullaa'insa nyaataa fiizikaalaa garaacha keessaa jedhama jechuudha. Garaacha keessatti nyaanni liqimfamee ture sun dhangala'oowwan garaacha keessa jiru jechuudha. Dhangala'oowwan garaacha sana keessa wajjin sochii maashaalee garaachaatiin garaachi keenya socho'uudhaan, diriirfachuudhaan, kottoonfachuudhaan nyaata gara garaacha keenya keessa seene sana ni bulleessaa jechuudha. Akkasumallee ni bulbulaa jechuudha. Inni kun adeemsa bullaa'insa nyaataa fiizikaalaa kan garaacha keessaati jedhama jechuudha. Haaluma wal fakkaatuun nyaanni marrimaan qal'aa keessatti dhangala'oo hadhooftuu tiruu keessaa maddeen walitti ni makama jechuudha. Egaa tiruun hadhooftuu dhangala'oo hadhooftuu tiruun dhangala'oo hadhooftuu kana maddisiisaa jechuudha. Dhangala'oo hadhooftuu kan maddisiisu tiruudha jechuudha. Kanaan garaacha keessatti marrimaan qal'aa keessatti tiruu hadhooftuu kanaan hadhooftuu irraa madde kanaan waliin makamaa jechuudha. Marrimaan qal'aa keessatti hadhooftuun kunis nyaata coomaa cicciruun bullaa'insa nyaataa adeemsa fiizikaalaa marrimaan qal'aa keessatti geggeessa jechuudha. Egaa hadhooftuun kun maal fayyada? Hadhooftuun tiruu irraa maddisiifamu kun maal fayyada jechuudha? Cooma cicciruuf fayyada jechuudha. Nyaata coomaa cicciruuf fayyada. Inni kun isa kan marrimaan qal'aa keessatti raawwatamudha jechuudha. Adeemsa fiizikaalaa kan marrimaan keessatti raawwatamudha. Kan itti aanu bullaa'insa nyaataa adeemsa keemikaalaadha. Bullaa'insi nyaataa adeemsa keemikaalaa kun nyaanni adeemsa fiizikaalaatiin erga bullaa'een boodatti bullaa'insa keemikaalaatti darbaa jechuudha. Egaa adeemsa fiizikaalaatiin afaan keessatti akkasuma garaacha akkasumallee marrimaan qal'aa keessatti erga raawwatamee booda adeemsa keemikaalaatti darbaa jechuudha. Adeemsi keemikaalaa kun immoo maalidha? Enzaayimootatu itti dabalama jechuudha. Enzaayimoonni adeemsa keemikaalonni enzaayimoonni kun
marrimmaan qal'aa keessatti itti dabalamuudhaan adeemsa bullaa'insa nyaataa adeemsa keemikaalaa kan jedhamu kana geggeessu jechuudha. Inzaayimoonni xannachoota adda addaarraa maddan ujummoolee soorataa afaan, garaachaa fi marrimmaan qal'aa keessatti bullaa'insi nyaataa akka saffisu taasisu jechuudha. Egaa inzaayimoonni kun maal fayyadu jechuudha? Nyaanni bullaa'insi nyaataa akka saffisu gargaaru jechuudha. Isaanis afaan keessatti marrimmaan qal'aa keessatti asitti inzaayimoonni afaan keessatti ni bullaa'a jenneerra adeemsa fiizikaalaatiin afaan keessatti ni bullaa'a jenneerra afaan keessatti inzaayimii amileesii jedhamutu jira jechuudha. Amileesii hancufaa kan jennu kun kaarboohayidireetota bulleessuuf gargaara jechuudha. Amileesii hancufaa kan jennu kun kaarboohayidireetota afaan keenya keessatti bulleessuuf gargaara jechuudha. Egaa dabalataan inzaayimoonni rajiijii keessaa maddanii karaa ujummoo rajiijiitiin gara marrimmaan qal'aatti dhangala'uun nyaata bulleessuu keessatti hirmaatanis ni jiru jechuudha. Egaa inzaayimoonni rajiijii keessaa maddan jiru jenneerra inzaayimoonni rajiijiif tiruu keessaa maddan egaa bullaa'insa nyaataa keessatti iddoo guddaa qabu jennee waliin ilaallee turre. Kunis marrimmaan qal'aa keessatti dhangala'uudhaan nyaata bulleessuu keessatti ni hirmaatu jechuudha. Adeemsi bullaa'insa nyaataa kun marrimmaan qal'aa keessatti xumurama jechuudha. Afaan keenya keessatti adeemsi bullaa'insa nyaataa kun afaan keenya keessatti jalqaba. Afaan keenya keessatti jalqabee garaacha keenya keessatti illee akkasumatti fufa. Marrimmaan qal'aatti dhufa. Marrimmaan qal'aa keessattis ni bullaa'a. Marrimmaan qal'aa keessatti immoo ni xumurama jechuudha. Adeemsi bullaa'insa nyaataa kun marrimmaan qal'aa keessatti ni xumurama. Marrimmaan qal'aa keessatti nyaanni bullaa'e kun ni xuxama gara dhiiga keenyaatti dabalama. Kan hin bullaa'in hafee fi kan qaama keenyaaf hin barbaachisne immoo gara marrimmaan furdaatti darba jechuudha. Marrimmaan furdaatti darbee gara alaatti ba'a jechuudha kan nuun fayyadne immoo. Egaa adeemsa bullaa'insa nyaataa adeemsa keemikaalaa afaan keessaa kan jedhu yeroo ilaallu afaan keessatti nyaanni gosa kamuu adeemsa fiizikaalaatiin bullaa'us adeemsa keemikaalaatiin garuu kaarboohayidireetii qofatu bullaa'a jechuudha. Afaan keenya keessatti kan jalqaba bullaa'u keemikaalaan kaarboohayidireetii qofatu bullaa'a jechuudha. Kaarboohayidireetonni kun immoo maaliin bullaa'u jenneerra amileesii hancufaa kan jedhamuun inzaayimii amileesii hancufaa jedhamuun afaan keenya keessatti bullaa'u jechuudha. Kan adeemsa kanaan bullaa'u kaarboohayidireetii qofadha jechuudha. Adeemsa keemikaalaadha jechuudha inni kun afaan keessatti. Nyaanni kaarboohayidireetii yookiin istaarchii inzaayimii amileesii hancufaa yookiin tiyaalinii jedhamuun maaltosii yookiin sukkaar-lameetti geeddarama jechuudha. Egaa nyaanni jalqaba kaarboohayidireetii yookiin istaarchii ture kun inzaayimii amileesii hancufaan kun yeroo itti dabalamu maalitti jijjiirama jechuudha? Amileesii hancufaa amileesii hancufaa tiyaalinii jedhamu kana maaltoosiitti jijjiira jechuudha. Maaltoosii kan jennu kun egaa sukkaar-lameedha yookiin daayisakkaaraayidis jedhamuun beekamu jechuudha. Maaltoosii kan jennu kuni kanaafiyyuu inzaayimiin amileesii kun maal godha jechuudha? Istaarchii gara maaltoosiitti jijjiira jechuudha. Istaarchii kaarboohayidireetii kana sukkaar-lamee yookiin maaltoosiitti jijjiira jechuudha. Inzaayimiin kunis xannachoota hancufaa afaan keessaa iddoo sadiitti argaman irraa madda jechuudha. Nyaanni bullaa'insa isaa afaan keessatti xumuratee liqimfamuun boca kubbaa qabaata jechuudha. Boci kubbaa kun immoo boolasii jedhama jennee ilaallee turre. Boolasii jechuun maal jechuudha? Nyaata boca kubbaa qabu jechuudha. Boca kubbaa kan qabu boolasii jedhama jenneerra. Egaa asirratti istaarchiin kun amileesii hancufaa yeroo itti dabalamu istaarchiitti maaltoosiitti jijjiirama jechuudha. Maaltoosii kan jennu immoo sukkaar-lameeti jechuudha. Sukkaar-lamee yookiin daayisakkaaraayidis warra jennudha jechuudha. Kan itti aanu bullaa'insa nyaataa adeemsa keemikaalaa garaacha keessaa kan jedhudha. Boolasiin liqimfamee garaacha gahee dhangaalee nyaataa garaagaraa of keessaa qabatus pirootiinii qofatu adeemsa bullaa'insa keemikaalaa keessa darba jechuudha. Egaa boolasiin liqimfame kun dhangaalee nyaataa gosa garaagaraa of keessaa qaba jechuudha. Egaa as keessatti maalla pirootiinii qofatu adeemsa bullaa'insa keemikaalaa keessa darbaa jechuudha. Adeemsi keemikaalaa kunis inzaayimoota peepsiinii fi reeniinii dhaaba garaachaa keessatti burqaniin geggeeffama. Peepsiinii kan jennu kuni nyaata pirootiinii jajjabaa bulleessuun gara peeptooniitti yommuu geeddaru, reeniiniin immoo pirootiiniin aannanii itituun peepsiiniidhaan deebi'ee akka bullaa'u taasisa jechuudha. Egaa peepsiinii fi reeniiniin jalqaba pirootiiniin nyaata keenya keessa ture sun pirootiiniin nuni nyaanni irru sun yookiin kan boolasii keessa jiru sun peepsiiniin inzaayimiin peepsiinii jedhamu yeroo pirootiinii sanatti dabalamu
gara pirootinii sana gara peeptiinitti jijjiiraa jechuudha. Peeptooniitti jijjiiraa jechuudha peepsiiniin kuni. Akkasumallee aannan immoo maal godha? Aannan reeniiniin aannanitti yeroo dabalamu gara maalitti jijjiirama? Ititii yookiin pirootinii jajjaboo kan jedhutti jijjiiraa jechuudha. Akka kanatti bulleessuuf gargaara jechuudha. Egaa peepsiiniin nyaata pirootinii jajjabaa bulleessuun gara peeptooniitti geeddaraa jechuudha. Akkasumallee reeniin immoo pirootinii aannanii itituun peepsiiniidhaan deebi'ee akka bullaa'u taasisa jechuudha. Nyaanni garaacha keessatti bullaa'insa isaa xumuratee marrimmaan qallaatti dabruuf qophaa'e kaayimii jedhama jechuudha. Kaayimiin maalidha? Nyaata garaacha keessatti bullaa'ee sirna bullaa'insa isaa sana xumuratee marrimmaan qallaatti dabruuf kan ka'edha jechuudha. Kana jechuun garaacha keenya keessatti adeemsa fiizikaalaatiin bullaa'a jenneerra, achi keessatti adeemsa fiizikaalaadhaan bullaa'insa isaa sana erga xumuratee booda gara marrimmaan qallaatti darbaa jechuudha. Osoo marrimmaan qallaatti hin darbiin dura nyaanni garaacha keenya keessa ture sun yeroo gara marrimmaan qallaatti dabruuf jedhu gara kaayimiitti jijjiiramaa yookiin kaayimii jedhamee waamamaa jechuudha. Kan gara marrimmaan qallaatti darbuu qophaa'e jechuudha. Kan itti aanu bullaa'insa nyaata adeemsa keemikaalaa marrimmaan qallaa keessaa kan jedhudha. Adeemsi bullaa'insa nyaataa marrimmaan qallaa keessaa kun egaa nyaanni afaanii fi garaacha keessatti bullaa'ee ture hundi adeemsa isaa itti fufuun bullaa'insa isaa marrimmaan qallaa keessatti xumurata jechuudha. Egaa sirni bullaa'insaa kun marrimmaan qallaa keessatti ni xumurama jenneerra. Marrimmaan qallaa keessatti adeemsi bullaa'insa nyaataa kun ni dhaabbata yookiin ni xumurama. Akkasumallee marrimmaan qallaa keessatti xuuxamuu jalqabaa jechuudha. Xuuxamni nyaataa marrimmaan keessatti raawwatama. Marrimmaan qallaa keenya keessatti nyaanni bullaa'e kun xuuxamuudhaan gara dhiiga keenyaatti dabalama jechuudha. Kan hin fayyadne immoo qaama keenya marrimmaan qallaa keessa gara marrimmaan furdaatti darbaa jenneerra jechuudha. Haaluma kanaan nyaanni guutummaatti yoo bullaa'u gara sadarkaa qaamaaf faayidaa kennuutti geeddaramaa jechuudha. Kunis kaarboohayidireetiin fakkeenyaaf maalidha? Fakkeenyaaf daabboo keessa, buddeena keessa kan jiru kaarboohayidireetiidha jechuudha. Yookiin kanneen akka dinnichaa keessa kan argaman kaarboohayidireetota kan jennudha. Isaan kun gara sukkaar-tokkeetti yookiin gilukoositti jijjiiramu jechuudha. Kaarboohayidireetii kan turan kun gara sukkaar-tokkee yookiin gilukoositti jijjiiramu. Akkasumallee pirootiiniin fakkeenyaaf kanneen akka foonii keessatti kan argamu, baaqelaa adda addaa keessatti, wantoota akkasii keessatti kan argamu immoo pirootiinonni kun gara aminoo asiidiitti jijjiiramu jechuudha. Kaarboohayidireetonni gara gilukoositti yeroo jijjiiraman, pirootiinonni gara aminoo asiidiitti jijjiiramu. Akkasumallee lipiidonni immoo gara faattii asiidii fi gilaayisorooliitti jijjiiramu jechuudha. Lipiidota kan jennu kun kanneen akka zayitaa keessatti, dhadhaa keessatti, cooma keessatti kan argaman lipiidota jedhamu jechuudha. Lipiidonni kun immoo gara faattii asiidii fi gilaayisorooliitti jijjiiramu jechuudha. Gabaabuma isaatti kaarboohayidireetiin gara sukkaar-tokkee yookiin gilukoositti, kaarboohayidireetiin gara gilukoositti, pirootiiniin gara aminoo asiidiitti, lipiidiin immoo faattii asiidii fi gilaayisorooliitti jijjiirama jechuudha. Dhangaan lipiidii yookiin lipiidiin kun coomaaf zayitas jedhamuu ni danda'a. Marrimmaan qallaa keessaa erga hadhooftuun ciccirameen boodatti inzaayimii lippeesii jedhamuun gara faattii asiidii fi gilaayisorooliitti geeddarama jechuudha. Egaa dhangaan lipiidii kun marrimmaan qallaa keessa hadhooftuun cicciramaa jechuudha. Hadhooftuun marrimmaan qallaa keessatti yeroo marrimmaan qallaa keessatti itti dabalamaa jechuudha. Hadhooftuun kun cooma cicciruuf gargaara jenneerra. Cooma cicciruuf kan gargaarudha hadhooftuun kun. Egaa achi keessatti erga itti dabalameen enzaayimii lippeesii jedhamuun gara faattii asiidii fi gilaayisorooliitti akka geeddaramu godha jechuudha lipiidiidhaan. Marrimmaan qallaa keessa nyaanni enzaayimoota rajiijii keessaa burqan marrimmaan qallaatti dhangala'anii fi kanneen dhaaba marrimmaan qallaa keessatti burqaniin ni bullaa'u jechuudha. Enzaayimoota kanneen keessaa isaan ijoon gabatee kanarratti kaafamaniiru. Haa ilaallu. Jalqaba irratti rajiijii kan jennudha. Enzaayimiidha jechuudha. Rajiijiin kun enzaayimii iddoo madda enzaayimii maal maddisiisa? Enzaayimii rajiijiin kun iddoo madda enzaayimii kan maddisiisudha jechuudha. Ofiisaa enzaayimii osoo hin taane enzaayimii maddisiisa. Enzaayimii kanneen akka lippeesii, tiraayipsiinii, amileesii rajiijii kanneen jedhaman kana rajiijiitu maddisiisa jechuudha. Amileesii rajiijii maal fayyada?
istaarchii dhangaa istaarchii kana gara maaltosiitti jijjiiruuf fayyada jechuudha. Istaarchii kana gara maaltosii kan jedhamu kanatti jijjiiruuf fayyada jechuudha. Tiraayipsiiniin immoo peeptaayidii kan ture gara aminoo asiidiitti jijjiiruuf gargaara jechuudha. Akkasumallee lippeesiin immoo lippidii gara faatti asiidii fi giliisarooliitti jijjiira jechuudha. Jalqaba irratti amileesii rajiijii kan jennu kun amileesii kan jennu kun kaarboohayidireetota jijjiiruuf gargaara jenneerra. Kaarboohayidireetota irratti hojjeta. Innis istaarchii kana gara maaltoosiitti jijjiira jechuudha. Tiraayipsiiniin peeptaayidii gara aminoo asiidiittidha. Lippeesiin immoo lippidii gara faatti asiidiif giliisarooliittidha jechuudha. Egaa amileesii kan jennu kun amileesiin kaarboohayidireetiidha. Tiraayipsiiniin immoo pirootiiniidha. Lippeesiin immoo lippidiidha jechuudha. Gabaabama isaatti amileesii kan jennu istaarchiidha. Istaarchii dhangaa istaarchii kana bulleessaa. Tiraayipsiiniin peeptaayidii bulleessaa. Lippeesiin immoo lippidii bulleessaa jechuudha. Kan itti aanu marrimaan qallaadha. Marrimaan qallaan kun immoo inzaayimoota kanneen akka maalteesii, sukureesii fi laakteesii jedhaman kana maddisiisaa jechuudha. Jalqaba irratti maalteesii kan jennu kun dhangaa maaltosii bulleessaa jechuudha. Maaltosii gara gilukoosii fi gilukoosiitti jijjiira jechuudha. Lamadha jechuudha. Gilukoosii lama godha. Maaltosiin kuni maaltosiin maal jenneerra sukkaar lameedha jenneerra jechuudha. Sukkaar lamee kana gara gilukoosii fi gilukoosiitti jijjiira jechuudha. Gilukoosiin sukkaar tokkeedha. Sukkaar tokkeedha. Kanaafiyyuu maalteesiin kun maal godha? Wanta dhangaa sukkaar lamee ture sana gara sukkaar tokkeetti jijjiira jechuudha. Maaltosiin gara sukkaar tokkeetti maaltosii sukkaar lamee ture gara gilukoosii sukkaar tokkeetti jijjiira jechuudha. Akkasumallee sukureesiin immoo inzaayimiin sukureesii kun immoo sukuroosii gara gilukoosii fi firuktoosiitti jijjiira jechuudha. Sukuroosii kan jennu kun ammas sukkaar lameedha jechuudha. Sukkaar lameedha. Gilukoosii fi firuktoosiin kun immoo sukkaar tokkeedha jechuudha. Lamaan isaanii sukkaar tokkeedha. Sukkaar tokkee warri jedhaman kun gilukoosii, gaalaktoosii fi firuktoosii warri jedhaman kun sukkaar tokkeedha jechuudha. Akkasuma maaltosii, sukuroosii fi laaktoosii kan jedhaman kun immoo sukkaar lameedha jechuudha. Kanaafiyyuu inzaayimoonni marrimaan qallaa keessaa maddisiifamuudhaan sukkaar lamee kana gara sukkaar tokkeetti nuuf jijjiiruuf fayyadu jechuudha. Gabaabama isaatti inzaayimoonni rajiijii keessaa maddan amileesii rajiijii, tiraayipsiinii fi lippeesiidha. Isaanis istaarchii, peeptaayidii fi lippidii bulleessuuf gargaaru. Akkasuma marrimaan qallaa keessaa kan maddan maalteesiidha. Maalteesiin maaltosii bulleessa. Sukureesiin sukuroosii bulleessa. Laakteesiin immoo laaktoosii bulleessa jechuudha. Haala kanaan ilaaluu dandeenya. Egaa har'a asuma irratti dhaabna. Kutaa itti aanu xuuxama nyaataa kan jedhu irraa kaanee waliin ilaallu. Akkasuma dalagaalee sirna bullaa'insa nyaataa kan jedhu, akkasuma dhukkuboota sirna bullaa'insa nyaataa kan jedhan illee waliin bal'inaan kan ilaalludha. Gaaffiilee gilgaala 4.4 jalatti argaman illee waliin ilaalla jechuudha. Hagasitti chaanaalii kana hiriyoota keessaniif sheer gochuun qooduun barattoota baay'ee bira geessisaa. Viidiyoon kun barattoota baay'eedhaan yoo ilaalame viidiyoo itti aanu dafnee waan isinii gadhiisnuuf barattootaaf sheer gochuu hin dagatina. Akkasumallee yaada qabdan kamiifii koomentii irratti nu barreessaa. Kan viidiyoon kun kan isinii tole yoo ta'e immoo laayik gochuu hin dagatina jenna. Galatooma.